Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii Qaroo Miidiyaa nutis jalbultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 sababeeffachuudhaan waldaa qulqulluu Hoolicha Waaqayyoo godina Shawaa Lixaa Damee Amboo wajjin ta'uudhaan sagantaa affeerraa rakkattoota daandiirra jiran dargaggoota ijoollee daandiirra jiran deeggarsa taasifamee yeroo isin biraan geenyu ta'a aga xumura qophii keenyatti wajjin tura. Odaa dhalootaa isa dhiige keenyaan diinummaa isa dhiige. Odaa dhalootaa isa dhiige keenyaan diinummaa isa dhiige. Mo'eera waaqaaf lafarraati yeroon kun yeroo faarfannaati. Mo'eera waaqaaf lafarraati yeroon kun yeroo galataati. Ka'aan faarfannaa galataanii kan mo'ichaati barreekuuni. Ka'aan faarfannaa galataanii kan mo'ichaati barreekuuni. Karaan jireenyaa banameera mootummaan du'aa mo'ameera. Karaan jireenyaa banameera mootummaan du'aa mo'ameera. Ka'aan faarfannaa guddaadha waan ta'eef kanaaf suubaamne jechuudha. Keessumaa maayinni boor jireenya keessan kana Waaqayyo jijjiiruu danda'a. Jireenya keessan irraa kun meebii har'a iddoo amma teessan kanatti naftan waggaan keessan amma itti jettan naruu kan argaa tokkichi siree battu ni qaatu nyina keessan chigira lu siriitti na dhageeffadha akkuma keessan barandaadhuma bulaa ture ba'aa baachaa ture waan garagaraa hojjechaa ture hiriyoota keessan waan biraa isinitti hin barbaannu amantii keessan jijjiirradhaa hin jennu kana godhaa isiniin hin jennu wal deeggarree garuu bor iddoo akka amma jettani kana akkasiin kaatan barbaanna. Duduukaa jechuun miti jireenya kana kee ba'uu barbaadu moo barbaadan bor guddattanii jireenya nama biraaf ta'uu barbaadu moo barbaadan nullee kana barbaadna jechuudha. Isin keessaa nam tokko yoo guddate nam tokko isin keessaa yoo jijjiirame nam tokko isin keessaa yoo waan haaraan ta'eef dhuguma dubbachuufi isin keessaa nam tokko guddatee bor yoo jireenyi isaa jijjiirame gammachuu keenyadha. Sababni isaa maaliif afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna lammii tokkodha qomoo tokkodha obbolaadha nuti. Godaa tutu walitti dhufne dhaggeeffadhaa hundi keessanii godaa tutu nutti dhuftani waliin beeknu jechuudha qalaan miti yoo walitti dhufanna yoo sirriitti lollaa yoo inni loltu waan garagaraa wal baruun keenya waan sirrii wal baruun keenya nuni yeroo jalqabaa faawundeeshinii hojii yeroo jalqabaa jirra keessumaa hojii maalii hojjenna hojii gargaarsaa hojjenna. Hojii gargaarsaa kana kan hojjennu immoo kan akka keessanii wajjiniin hojjenna. Sababni isaa maaliif yoo waliin gargaarre si yoo humna keessanii nu gargaartanii nun immoo waan qabnu yoo isin gargaarre. Yeroo adda nu jennu ayyaana qofaa miti. Maaliif isin akka barbaade kanaaf isin nu barbaanne jechuudha. Dhiibbaa biraa isin irraa ga'uu barbaadu waan kamiyyuu waan isin barbaadu irratti hin qabnu. Faayidaa addaa isin argannu si hin qabnu. Birrii kudhan nu buufatta hin qabdu jira. Jiru miti. Humaa waan nu buufattanii jiru waan nu beekumtanii jiru. Garuu waan nu barbaannu maayinni jireenya kana kottaa warri nyaatti kottaa warra dhuftan. Keessumaa jireenya kana keessatti jijjiirama keessan barbaanna. Sammuun keessan akka jijjiiramu barbaanna. Yaadi keessan akka jijjiiramu barbaanna. Hojjettanii umayyuu amma baay'een keenya hojii garagaraa hojjechuu dandeessu, hojii argachuu dandeessu, jijjiiramuu dandeessu. Warri kaan sujaaraatti fixu, warri kaan waanuma garagaraatti fixu, nyaata illee isin hin dandeenye akkatti gabaabuluu dandeessu, argachuu dandeessu. Nunu kana booda warra dhaabannu nuti keenya maqaa isaanii hundumaa isinitti himuu hin dandeenye. Garuu namni muraasa isin dubbisna. Boodatti dubartuu wal barraa yeroo haalli mija'u ji'aan haa ta'u, torbeedhaan haa ta'u, guyyaadhaan iyyuu haa ta'u ifa danda'amuun isin deeggaruu barbaada. Kun immoo isinii gaarii moo gaarii miti? Kanaaf keessumaa nun dhaabbata reefu hojii kana jalqabaa jirrudha. Magaalaa kana keessatti akka cabaa ta'e guyyaa irraa isinii wajjin wal arginee bifa kanaan ayyaana kana dabarsuu yaannee akkuma kana akka kana waan argannee waan guddaa isinii gochuun nu mijanne akkuma keessan obboloota asitti argitan kun hundumti isaanii jechuudha. Hundumti isaanii kun kiisa jedhanii tokko birrii 1,000 kaan birrii 2,000 tokko birrii 500 200 akkasumatti walitti fidee biddeen kun waan tumta sitti mul'ate kun hundumtuu isinii dhiyaate sadarkaa kanarra geenyee jechuudha. Kanaaf fuulduratti bal'inaan hin hojjenna bal'inaan isin waamna. Wajjinii wantoota jijjiiramuu qabu wantoota sirrachuu qabu si wajjiniin sirreessina hin hojjenna waan addaa waan isin waamnu waan hin qabne fuulduratti bal'inaan waan hojjennu maqaa keessan hin galmeesse fedhi qabeeyyii taatanii maqaa keessan maaliif galmeessina takkataa taa'ee isinii wajjiniin deeggarsa waan isinii goonu isin deeggarsa
akkuma keenya baadiyyaadhaa dhuftanii dhugaa haalli nu hojjetee hojii yoo arganne hojii jijjiiramne baay'een keenya ijoollee baadiyyaa irratti argitan hundi isaanii akkuma keessa. Inni kaan barandaa bulee mana nama hedduu galee fuulduratti yeroo biraa dhugaa isinii baana jechuun wantoota xiqqee dabalu isinitti himna. Namoonni hunduu namni lafaa ka'ee sadarkaa irra jiru ga'ee jira. Gaafa dhalattan guddatan dhalattanii guyyaa lama har'a guyyaan borii fi harriyyuu tokko miti. Umriin keessa namuu dabalaa deemu guddachaan deemtu jijjiiramaan deemtu akkuma kana immoo dulloomaayyuu deemuu hin danda'amu. Jijjiirama kana keessatti keessumaa jijjiirama jireenya namaarra jiru kana keessatti har'a araada kamirraa bilisa akkas hin taatan hin barbaanna. Waan hojjettan akkaataatti walitti qabattan illee waan isin deeggaruu qabu illee isin deeggarra hojiitti illee akka galtan isin deeggaruu hin dandeenya fuulduratti haala mijeeffannee akkaataatti walitti dhuftanii hojjettan iddoo bultan illee rakkattan qaama mootummaa gaafannee yeroo qabna waan ta'eef isaanii wajjin illee taane akkaataatti ijoollee bakka illee isin mijeessuu hin barbaanna. Huccuullee wantoota sirrattisu lafuma kana jirra kan godhan wantoota jalqabaa jirra dhuftanii wantoota sirrattisu illee nu gaafachuu hin dandeessu waan dandeessu hin deeggarra. Kanaaf gama keenya wanti jiru bal'inaa kanaa margaatti isin dabarsaa yaadatti immoo dhaggeeffadhaa. Buna dhugdu har'a ayyaana isiniif harri ayyaana miti isinitti toleera itti harka deebaatii. Margitanii waan itti godhamaa jiru. Wanta sudah yang tahu baatee hojii guddaa. Keessatti ilaaluu dandeessu garuu fuuldurri isaa kaayyoon isaa maalii akka ta'e gabaabumatti isinitti meera waan ta'eef hojii gara fuulduratti waliin hojjennu waan jiruuf hojii gaariidha. Bifa kanaatiin akka itti deemuu qabnudha. Waan asitti dhaabbatu miti. Isa kanaaf har'uma kana isinii goonee waan boru yookiin gaafa footoon isin kaafamu yookiin waan garaa garaa godhamu akka gabaasa biraatti ilaaluu isinirra jiraatu jechuudha. Siyaasa biraan inni kun wal deeggaruudha wal bira dhaabachuu waan qabaannuu fi bifa kanaatiin waan qabnu wal bira dhaabachuu qabna waan jedhu ofii isaanii oomaniitu akka nyaataniif namoonni jiran kun akkuma asitti argitan kana dargaggootadha. Dargaggeessa akka keenyaa deeggaruu qabna ijoollota boodarra jiran deeggaruu qabna waan jedhu jaarama kan ta'e malee waan na biraaf miti jechuudha. Kanaaf sammuu keessan keessatti ilaalcha akkanaa qabaattanii gara fuulduraatti wal deeggaruu qabna wal kaasuu qabna wal guddisuu qabna waliif ta'uu qabnaadha malee kaayyoo biraa qabaatanii miti. Karena dalam makanya dalam itu alergi nu, ayi kuning bela ini itu ini wal berada di sini. Malu dabo makanya vijolu tabai ju, dabo na bitir. Tari kisi ko jira chudanda, Yesu danda. Karena bifa kana tinggaru, bifa indah ta eti, mak ayo gan mesin erate, namun nikun deeggar sabar balu. Kamalan la turle kama makanya nama deeggar udaf kara barba chudanda. Karena maka gal mesun kenya wan berada foton tai. Nama deeggaraman merre namota kamil dewo jedhaman kuno namoonni kun deeggaramu barbaadu waan ta'eef maaliin bira dhaabbatta merre namoota kana bifa kanaatiin akka isaan deeggaraman illee haala mijeessuu danda'uudhaaf malee waan biraa miti. Isa kanaaf bifa kanaan ilaaltanis yaada poozitiivii ta'e wal deeggaruu dandeenya gara fuulduraatti yaada kana yaada guddaa godhatanii sammuu keessanitti fudhachuu qabdu malee yaada xiqqoo wayii har'a godhamee boru dhiifamuu wayiitti ilaaluun barbaachisu yookiin siyaasa yookiin amantaa yookiin waan biraa akkuma inni jedhu gochuudhaan miti. Garuu obboleessa bira dhaabachuu qaba waan ta'eef nama mataanitti nama akka keenyaa bira dhaabachuu qabna. Uffannaa gaarii uffadhe uffata amma koon uffanne tokko tariitii uffata lama qabaadhe isa tokkoof tokko kennee biddeen har'am isaa nyaadhe yeroo ta'e yookiin ciree qorsii nyaadhe yeroo ta'e laaqana immoo ati nyaattee akka laaqana sana bira darbuuf bifa kanaatti wal cina dhaabachuu qabna waan jedhamuuf malee bifa biraa siyaasa biraa amantaa biraa waan biraa miti. Namni kamiyyuu iddoo kufee ka'uu qaba akka rakkatitti hafuun qabu bifa kanaan akka namummaatti wal deeggaruu qabna waan jedhamuuf jechuudha. Isa kanaaf sinis yaada kanaan akkasiin fudhattan nana mana namoota jiran kana waaqayyo isaan haa eebbisu waan asitti qophaa'aa jiru bunnis danfaa jira tasgabbooftanii iddoo biraas deemuu dandeessu. Kanaaf sagantaa keessan yeroo keessan kennitanii as taa'uun keessan waan guddaadha. Gara fuulduraattis abdiidhaan tasgabbooftanii akkasittiin akka nu hirmaattanillee bakka buufata keenyaa kan bakka walitti qabama keenyaa kana bartaniitu waan ta'eef akkuma iyyuu ni jedhe wantoota akkana akka nu deeggartan barbaannettanii yoo nu dubbistan sin deeggaruudhaaf waan qabnu wal deeggaruudha malee nuyi nurraa hafee lakki guutuudha waan hundumaan gahoota jennee miti jechuudha. Namni gaafa nama deeggaru waan xiqqaa qaburraa nama hin deeggare taanaan waan guddaa namaa kennuu hin danda'u. Waan xiqqoo yoo namaa kennite waan guddaa namaa kennuu dandeessa. Kanaaf homaa otoo hin qabaatiin yoo namoota waa goone ta'e borummoo waan guddaa irra gaafa qaqqabne waan guddaa namaaf gochuu dandeenya waan jedhu sammuu keenya keessa waan jiruuf bifa kanaatiin ilaaluu akka dandeessan siniin jechuun barbaada. Kanaaf kaleessa kana waadaa galteettaayu kana siniin godha jetteettaayu kana fidi ka meerere jechuu dandeessa. Haadha kanuu bifa kamiin hubattuni
bifa amma siniin jedheen waan xiqqaa ofartaa qabnu walii goone waan guddaa namni waan xiqqaa namaa godhe boruu iddoo guddaa akka ga'u beekamaadha waan ta'eef. Bifa kanaan nu hubachuu dandeessu. Tasgabbooftanii haala kanaan hirmaannaa keenya hirmaachuun keessan baay'ee galatoomaa eebbifamaa baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa isa kana baay'ee xumureera gama kootiin galatooma. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Tole maaltu sitti dhaga'ama? Deeggarsa har'a affeerraa har'aa kanaan wal qabatee maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo kaan akkamitti dabarsitu ture? Har'a immoo akkamittiin dabarsaa jirtu? Yeroo kaan illee bakkee irratti dabarsina. Har'a isin irratti dabarsina. Tole waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo addunyaa dargaggoota akka kee fi kanneen namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsa gochaa jirti. Namoota kan biraa gargaaramuun irra jirullee dhaamsa akkamii qabda? Isaanis illee waamne akka nu faana gargaaraman gochuu dandeenya. Tole Waaqayyoo si haa eebbisu. Kutaa meeqa baratta? Maal ta'uu barbaadda fuulduratti? Barattee maal ta'uu barbaadda? Daldalaa ta'uu barbaadda moo biyya bulchuu barbaadda moo doktora ta'uu barbaadda moo injiinara ta'uu barbaadda moo kaayyoon kee maal ta'u? Kaayyoon koo daldala. Daldala? Tole Waaqayyoo si haa gargaaru hin taata. Eenyu siin jenna? Misgaanaa. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Tole ayyaana kana yeroo baay'ee dabarsiteetta. Ayyaanota garaagaraas baay'ee isaa dabarsiteetta kan kana fakkaatan. Haala kamiin dabarsaa turtan hiriyoota keessa wajjiniin? Barandaatti dabarsaa turre Goodaa irratti dabarsaa turtanii? Akka kanatti namni isin waamee isin affeere jira ture? Har'a isin affeerraa kan argattanii ijoollee keessan ijoollee hiriyoota kee wajjiniin akka kanatti gaafa dabarsitan maaltu isinitti dhaga'ama ture? Gammachuutu isinitti dhaga'ama? Tole Misgaanaa barataa kutaa meeqaati? Kutaa afur barattaa? Tole gaafa barattee barnoota kee xumurtu maal ta'uu barbaadda? mootummaan ta'uu barbaada. Mootummaa ta'uu barbaadda? Hin danda'ama waan ta'eef. Adisu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Bara wajjumaan geesse. Tole Adisu ayyaanota kanaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo baay'ee dabarsaa turtan haala kamiin dabarsaa turtan? Haala rakkinaan dabarsaa turre alumatti rakkachaa waan bullee waan adda addaa kan namni nyaachaa dabarsaa turre amma ammaa gina akkatti namni affeeree jiru. Waanuma namoonni isiniif laatan nyaattanii hiriyoota keessa wajjin dabarsaa turtan. Har'a akkamiin dabarsaa jirtu? Har'a immoo gammachuu guddaan dabarsaa. Tole barataa kutaa meeqadha? Kutaa afurii. Barataa kutaa afurii. Barattee barnoota kee gaafa xumurtu maal ta'uu barbaadda? Injiinara ta'uu barbaada. Injiinara ta'uu barbaadda. Waaqayyo si haa gargaaru jabaadhu baradhu. Tole maqaan kee eenyu siin jennu? Xinnoo. Xinnoo. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Baga walumaan geesse. Tole Xinnoo ayyaanota kana fakkaatan kanneen biroo dabarsaa turteetta hiriyoota kee wajjiniin akkamiin dabarsaa turtan? Goodaatuun bulluu waanuma bullee babaafannee yaadna makiinaa baamicha dabarsuutii baattii. Tole har'a waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo yeroo akka kanatti isin affeeru maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Tole Xinnoon barataa kutaa meeqadha? Kutaa afurii. Barataa kutaa afuriiti. Barnoota isaa gaafa xumuru Xinnoon maal ta'uu barbaada? Shufeera. Shufeera. Waaqayyo si haa gargaaru. Maqaan keessan eenyu isiniin jedhu? Sorsee. Aadde Sorsee. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan. Tole ayyaanota kanaaf kan fakkaatan baay'ee isaanii dabarsaa turtaniitu akkamiin ayyaanota kana dabarsaa turtan kana dura? Akka kanatti waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo gargaarsa yeroo isiniif taasisu affeerraa guyyaa har'aa kanaan akkamitti laatu? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee lama qabdu barataa jiru? Tole waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo barnoota isaanii irratti illee akka deeggaran waadaa isiniif galu Waaqayyoo isin haa eebbisu. Tole maqaa keessanirraa kaan waliin jira. Maqaan koo Taaddasaa Baqqaanaan jedhama. Tole Taaddasaa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Tole har'a sagantaa addaa qabdu hojii kana hojjechuudhaaf wanti isin kakaase maaltu jira?
hojii kana hojjechuudhaaf kaayyoo nuti waldaa keenya hojii kana hojjechuu irratti xiyyeeffannoo waan qabnuu fi bu'uurarraa ka'umsumarraa kaasee hojii warreen harka qalleeyyii uumaan qabnu kana deeggaruudhaaf kaayyoo hojii isaa waan ta'eef har'a kana tokko jennee akka jalqabnuuf kaka'umsa guddaan uumee ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoota gara 40 ol kan ta'anii har'a nyaachisa laaqanaa goonee jirra. Kanaaf baay'ee itti gammannaa namoonni nyaachisa kana fudhatan illee baay'ee akka itti gammadanidha. Kana hojjechuudhaaf immoo kan nu kakaasee namoonni baay'een amantoonni kanarratti waldaan hedduu xiyyeeffannoo hin qabanii. Kanaaf guyyaa ayyaanaa kanarratti qofa otoo hin ta'in yeroo marayyuu nyaachisa akka kanaa kana gochuudhaaf qophii qabna akka ka'umsa akka kanaatu itti qabna. Tolee, hojii kana hojjechuudhaaf baajata akka nama barbaachisu beekamaadha. Baajata hojii kanaaf barbaachisu eessarraa argattu? Baajata hojii kanaaf barbaachisu dhaabbanni nu deeggare kamillee hin jiru. Kanaaf kan nu deeggare yoo jiraate amantoota keenya walitti qabnee namoota as jiran kana yeroota keenya faana walitti qabuudhaan ufuma keenya walitti buusuudhaan hojii kana hojjechuudhaaf carraa kanaan immoo eebba guddaa eebba isa waaqarraa waliin hirmaachuudhaaf akkuma waldaa keenyaatti kaka'umsa keenyaan kan ta'e waan ta'eef baajanni biraa hin jiru. Baajanni keenya numa mataa keenya. Tolee, namoota har'a isin deeggartan kun ijoollee karaarra turanidha. Hojii kana har'uma qofaa jalqabdanii kan dhiistan ta'amoo ijoollee kana barnoota barbaachisaa waan baay'eetu isaan barbaachisa waan ta'eef isaan kana fuulduratti itti fuftanii deeggaruudhaaf kaayyoo fi karoora isin qabdan maal fakkaata? Akkuma duraatti isin kaasuu yaale daa'imman kun baay'ee isaanii daa'imootadha. Karaarra kan jiraatan baay'inaan gara naannoo mannaaraa kana kan jiraatanidha. Jireenyi isaaniillee jireenya karaarraati. Ganaa barnoota illee kan baratan jechuudha. Kaan kutaa 4, kutaa 3, kutaa 5 gadi kan jiran jechuudha baay'inaani. Isaan kuni warra maatii isaan irraa ba'anii daandiirra jiraatan waan ta'aniif nummoo hojii kana irratti hojjechuuf waan xiyyeeffannoo qabnuuf keessumaa akkuma hojii kana hojjenneen amma maqaa isaanii galmeeffannee jirra. Lakkoofsa bilbilaa isaanii keessaa qabannee jirra. Yoo xiqqaate yeroo dhiyootti namoota 1, 2, 3dhaaf carraa hojii bannee akka isaan hojjechaa danda'anii baratan gochuudhaaf kaayyoo qabna. Tole, kallattiidhaan yuutuubii keenyarraa namoonni isin hordofaa jiru akka addunyaatti namoota isin hordofaa jiran kanarraa wanti dhaamsi isin isaan biraan ga'uu barbaaddan maaltu jira? Dhaamsi isaan dhaamu yeroo ayyaana namoonni baay'ee isaanii tarii kaka'umsa akka kanaa qabaachuu danda'u. Namoonni garuu walitti dhufanii qindaa'anii 1, 2, 3 yoo ta'an namoota kan biroos guyyaa ayyaanaatti harka namaa kajeellatan gammachiisanii oolchuu danda'u waan ta'eef akkaatuma kanaan lafa jiranitti bakka jiranitti qindaa'anii garee uumanii 2, 3, 5 ta'anii nama 5, 6 yoo nyaachisan ofii isaanii qofa ayyaana hirmaachuu qofa otoo hin ta'in ofumaa walumaan ta'anii naannoo isaaniitti namoota harka qalleeyyii yoo deeggaranii gammachuu guddaa Waaqayyo biratti isin argatu. Isaanitti illee jireenyuma isaanii keessatti illee gammachuun isaanitti uumama waan ta'eef isaaniif dhaamsa akka kanaa dhaamu. Tolee, Taaddee Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Maqaa keessanirraa kaanu eenyu isin hin jedhu? Tolee, Misgaanaa. Guyyaadhaa affeerraa addaa namoota karaa irratti rakkatan ijoollota namoota garaagaraa deeggaraa turtaniittu maaltu hojii kana akka hojjettaniif isin kakaase? Inni guddaa kaayyoon waldaa kanaayyuu hiyyeessota gargaaruu fi dargaggoota barsiisuu fi bakka wangeelli hin geenye geessisuudha. Isa keessaa garuu kaayyoo qabanne kaayyoo waldaa kana keessaa kaayyoon qabanne garuu har'a akka carraa ta'e namoota karaarra jiran namoota harka qalleeyyii waa bitachuu hin dandeenye waa nyaachuu hin dandeenye yeroon harka qalleeyyii ayyaanaan namoota qabeenya qabaniif yeroo isaaniif gammachuu ta'u warra hiyyeessotaaf immoo gadda waan ta'uuf walitti qabne akka isaan boqotan sammuun isaanii akka haara'u nyaatallee akka argataniif kana walitti qabne akka isaan nyaatan goone jechuudha. Tole, hojii kana hojjechuuf baajata akka barbaachisu beekamaadha. Baajata hojii kanaaf barbaachisu eessarraa argattu? Baajata akka jalqaba waldaa kanaatti baajanni karaa biraa argamu hin jiru. Asuma obbolootuma wajjin jalqabne kaayyoon macaafa qulqulluu keenyaas waan qabdan irraatii godhaa jedha waan ta'eef waluma waan qabnu irraa finnee akka isaan eeboo ba'anii fi beeluu ba'an goone waluma walii keenyaa sheerii goone jechuudha. Kun jalqaba keenya yoo ta'e iyyuu guyyaa ayyaanaa qofa miti kan hiyyeessa kana gargaarus nyaachisuu obaasuu dandeenya jechuudha. Iddootti amma fakkeenyaa fi nama gargaaruudhaa fi wanti gosa lama jira gargaarsa nama humna qabaatee beekumsa qabaatee dandeettii qabaatee kan ittiin socho'uu dhabe waa binnee itti laannee gara fuulduraatti akka inni socho'uu danda'e akka inni keessaa bahu gochuudha. Inni biraa immoo gargaarsa inni karaa biraa kan socho'uu hin dandeenye harkisaas ijisaas hojjechuu kan hin dandeenye immoo yeroodhaa yerootti gargaaramuu barbaada. Kanaaf iyyuu
baajata ofuma keenya irraatii kan qabnu irraa murreetu baajata sana gargaarsa godha jechuudha. Tole har'a qofaa ijoollee kana gargaartanii dhiisu immoo ijoolleen kun kaan isaanii barnoota kutanii kan jiru waan ta'eef barnoota isaanii akka isaan hordofaniif wanti isin isaan deeggaruuf karoora qabattan fuulduratti maaltu jira akkasumas immoo namoota baay'eetu karaa yuutuubii keenya isin hordofa waan ta'eef namoonni isin bukkee akka dhaabbataniif dhaamsi isin qabdan maal fakkaata? Kuni as ga'een dhaabbatu itti fufa akkamitti itti fufa namoota daftara biirii peennaa bitachuu hin dandeenye akka itti fufee barumsa saaddan kun akka inni baratu daara dhaba yoo ta'e daara akka bitamuu fi kophee dhaba yoo ta'e kophee akka bitamuu fi yaada haamilee dhaba yoo ta'e mana kiraallee ittiin kanfalachuu hin dandeenye yoo jiraate mana kiraa sanallee akka kanfalamuu fi fuulduratti jajjabina gorsa inni humna qabu immoo akkamitti baajata itti kenninee akka inni kopheellee xaragee waa buusuu danda'u handaaqqoollee horsiisee waa gochuu danda'u fuulduratti goonee akka inni danda'u goosifnee barumsa akka itti fufee baratu goona jechuudha. Tolee waaqayyo si eebbisu ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Tolee maqaa keessanirraa kaanuu eenyu isiniin jennu? Maqaan koo Araasaa Addunyaan jedhama. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan. Amiin bakka walumaan deemnee. Akkuma har'a argaa turre asitti namoota baay'ee deeggaraa turtanii ijoollee karaarraa waamtanii nyaachisaa turtanii hojii gaarii kana hojjechuudhaaf wanti isin kakaase maalidha? Hojii kana hojjechuuf kan nu kakaase urma waaqayyooti. Waggaa dheeraadhaan dura waaqayyoon kadhachaa turre duratti keenya hedduu walii wajjiniin mari'achaa turre. Bara kana immoo mul'ata kana lafa buusnee hojii qabuutti geenyeerra jechuudha. Okay, tolee hojiin kun akkuma beekamu hojii baajata guddaa gaafatudha. Baajata hojii kana ittiin hojjettan eessarraa argattu? Baajataan kan wal qabatu mul'ata isaatu caala inni amannaa baajatti isaa mul'anni jiraannaan mul'ata dhanni caalu mul'anni isaa dhufnaan baajanni isaa amma kanatti waan ulfaataa miti. Guutumaan guututti waa'ee dhaabbata kanaa fi haala baajata isaallee waan tokko kaasuu nan barbaada. Dhaabbata kuni dhaabbata waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaana qulqulloonicha waaqayyoo jedhama. Inni kun yeroo jalqabaatiif magaalaa kana keessatti hojii jalqabuu jira. Hojii inni hojjetu hojii gurguddoo sadiidha. Hojii gurguddoo kana sadii keessaa isa tokkodha kan jalqabne jechuudha. Hojiin ijoon Great Commissioniidha. Wangeela nama hundumaatti deemee dhugaa ba'uudha waa'ee Kiristoos dubbachuudha waa'ee Kiristoos lubootatti himuudha waa'ee Kiristoos nama hidhachiisuudha jechuudha. Hubachiisuudha waa'ee Kiristoos lallabuudha jechuudha. Inni lammaffaan namoota humna hin qabne namoota fira hin qabne deeggarsa hin qabne akka kana akka namoota irraa wajjiniin dabarsine waaqayyo carraa kana nuu kennee dhaloota keenya daandiirra taa'aa turan istiriitiin jiranii warra jedhamanii rakkatoota haadhaaf abbaa kan hin qabne kana gargaaruudha. Isa ijoo kan inni hundaa'edha. Inni sadaffaan sagantaa kiriseedii lafa garagaraatti deemne hojjechuudha. Isas mootummaa waaqayyo babal'isuudha. Guyyaa har'aa kana keessumaa rakkatoota kan barandaatti gataman mannaara jala kan jiran haadhaaf abbaa kan hin qabne kan wajjin dabarsine kun immoo hundumti keenya keessa turre hiriyoonni keenya obboloonni keenya wajjin hojii kana hojjennu jireenya kana keessa turre waaqayyo jireenya kana keessaa waan nu fide immoo waan qabnu waan arganne sana waan hojjennee argannurra walitti qabne namoota kana oolchuutti dhufne baajataa wal qabatu baajata biraa hin qabnu garuu mul'ata isaa qabna waaqayyo mul'ata kana nu jalqabsiise immoo waan hundumaa akka nu deeggaru abdii qabna isaa amma hojjenneef mana keenyaa kiisii keenya hojiima keenyarraa hir'ifnee ayyaanarraa isa godhannu hundumarraa hir'ifnee hojii kana kennatanidha. Tolee guddaa waaqayyo isin haa eebbisu. Itti fufinsaan ijoollee kana deeggaruudhaaf amma ijoolleen as jiran kuni kanneen gargaarsa adda addaa isaan barbaachisu barnoota isaan irratti kan gargaarsi isaan barbaachisu baay'ee jira waan baay'eedhaan isaan deeggaruu barbaachisa. Namoota akkasii kana deeggaruuf karoorri isin gara fuulduraatti qabdan maal fakkaata? Karoora gara fuulduraatti qabnu namoota kana walitti qabnee dharruma dhukkofaa wajjiniin hirmaannee wajjiniin qabannee nyaata wajjiniin hirmaannee baana osoo hin taane hamma dhumaatti ijoollee kana qabannee namoota kana duwwaa miti akka biyyaatti baanee hojjechuudhaaf qophii kana hunda xumurree jirra. Kana warra karaarra ciisee jiru karaa irratti gatamee jiru kan sammuudhaan saayikoodhaan miidhame waan garaagaraan miidhamee waan itti deebuu dhabee waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee akkaataa itti baratu dhabee rakkatu kana waanuma qabnu hiriyooti keenya hunduu nu gargaaru inni yaannaa nu gargaaraa jiru namootuma kana walitti qindeessinee namoota keenya lammii keenya hundumaaf hin qaqqabne malee guyyaa tokkoon kan qabnu. Tolee sagantaan keessan kun kallattiidhaan addunyaa mara irratti daawwatamaa jira waan ta'eef namoonni addunyaa kanarra jiran hojii kana isin bira akka dhaabbataniif
dhaamsi yookiin waamichi isin gochuu barbaadan yoo jiraate kallattumaan ergaa kan dabarfachuu dandeessu. Namoota addunyaarra jiran keessumaa qaroo miidiyaa yuutuubii namoota hedduun hin beeku hin hordofu sabskiraayib nu godhaa turan laayikii nu godhu baay'ee nu duukaa akka isaan hirmaachaa turan hin beekna hordoftoota hedduu qabna qaroo miidiyaa akkasuma feesbuuk peejii keenya sinjala kan garagaraan jira istuudiyoo Elaaroon namoonni baay'een hin beeku peejii keenya isa kanarratti namoonni hedduun waan nu dabarsuun waan nu hojjennu baay'ee hin hordofu peejii kan biraatiin ammallee hinnufna kan hojii isaa amma jalqabne kanaan peejii weebsaayitii haaraa hundeessinee jalqabnee yeroo gabaabaatti hinnufna laayiviidhaan illee qaqqabne jennee yaadna keessumaa achirratti namoota addunyaarra jiranii wantoota dhaamsan dabarsuu barbaannu hojiin ijoon amma jalqabne kun hojii namni hunduun hojjechuu qabudha. Namni humni qabu hojjechuu kan qabudha. Dandeettii isaatiin namni deeggaruu kan qabudha. Barnootaan kan deeggaruu qabudha. Qabeenyaan deeggaruu kan qabudha. Kanaaf namni addunyaarra jiru dubbii kana kan dhaga'u hundumtu namoota kanaaf qaqqabuun nu cina dhaabatee deeggaruun isa dabtara hin qabneef dabtara bitu isa uffata hin qabneef uffata walitti qabuun jalqabnaa kallattiidhaan nabsinee hojii kana namoota hundumaa biraan geenyee namoota kana qaqqabuudhaaf qophiirra jirra cina akka dhaabatan isaanii jechuudha. Tolee ayyaana gaarii isin jenna eebbifama. Ayyaana gaarii. Du'aa isaatiin karaan banamee gaarii ta'eera karaan banamee hiiki argameera karaan banamee